Tolegaa waa'ee jireenya irraa hafaa walii wajjiniin ilaallaa. Jireenya irraa hafaa akka nuyi qabaannuufitu uumamne namni hundumtuu waan irraa hafaa akka qabaatuufi kan inni uumame. Isa kana bayeessa goonee beekuun keenya gaariidha. Waan irraa hafaa wanta nu ga'u qofatu hin taane wanta irra darbee biyya lafaa guutummaa ga'uu danda'u. Wanta nurra darbee biyya lafaa guutummaa danda'u beekumsa irraa hafaa, ogummaa irraa hafaa, hubannaa irraa hafaa, fayyaa irraa hafaa, nagaa irraa hafaa, gammachuu irraa hafaa, boqonnaa irraa hafaa, qabeenya yookaan badhaadhummaa irraa hafaa, jaalala irraa hafaa, wanta dhala namaatiif barbaachisu hundisaa waan irraa hafaa ta'utu irra jira. Waan irraa hafaa ta'utu irra jira. Abundance. Kitaaba qulqullaa'aa warri dubbiftanii jireenya irraa hafaa akkasiin qabaattaniifan dhufee jedha Yesuus. Jireenya irraa hafaa akkasiin qabaattaniifanii dhufee jedha. Amma ofii keenya hanqina keessa jirra. Hanqina keessa jiraachuuni seera uumamaan nuu kenname ala ta'u jechuudha. Hanqina maaliiyyuu? Hanqina kamiin iyyuu yoo ta'e hanqina keessa jiraannaanii tooraa ala baanee jirra jechuudha. Tooraa ala baanee jirra. Waan nuu kenname sana keessa hin jirru jechuudha. Waan nuu kenname sana keessa hin jirru jechuudha. Kanaafuu tooratti of deebisuutu nurra jira jechuudha. Toorri isaa maanni irraa hafaa waan hundumaa irraa hafaa akka nuyi qabaannuufitu uumamneerra sababa ta'eefi isa beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo hundumaa hubannaa kana qabaannee awweer taanee kanatti quba qabaannee isa kana conscious taanee ani waan hundumaa irraa hafaan qabaa jennee itti of leenjisuun nurra. Yeruma gadameessa amma gaa ijoolleen gadameessa keessaa utuu jiranii ji'a sadaffaa isaaniitti subconscious mind isaanii dhaga'uu jalqaba. Rikoordii gochuu jalqaba waa. Subconsciousiin hojiin isaa waa waraabuudha. Subconscious mind ijoolleedha gadameessa keessa erga isaan ji'a 3 guutanii kaasee waraabaa ji'a 9 gadameessa keessa turu ji'oottan ja'an sana guutummaa waan abbaan dubbatu, waan haati dubbattu, waan isheen lafa isheen micicha fuutee hidhattu, waan ollaan dubbatanii, waan naannoo isaa dubbatan hundumaa maal godhuu jalqabeera, waraabuu jalqabeera. So yeroo sanaa kaasee maaltu haasa'amaa hin qabuu, hin danda'uu, naan guutuu isa jedhutu haasa'amaa dhufa. Irraa hafaa dhagaa hin dhufne jechuudha mucaan. Irraa hafaa dhagaa hin dhufne. Kanaaf irraa hafaa dhagaa hin dhufne dhaqee yeroo dhalatus hamma waggaa 7ttis subconscious mind isaa duwwaatu hojjeta. Conscious isaa dhufuu jalqabaa dhaqee gaafa waggaa 13 booddeedha conscious isaa sirriitti kan inni hojjechuu jalqabu. So hamma sanatti subconscious mind isaa hamma waggaa 13 inni guutu sanatti maal godheera? Isuma kan dhagaa guddateera jechuudha. Isuma kanatu nama keessatti maal ta'e program ta'e hin qabuutu, hin danda'uutu, naan guutuutu, harki koo duwwaadhaatu, ani hiyyeessaatu. Inni galee isa kana hundumaatu xiqqedhee guute waan ta'eef isa kanatu subconscious mind keenya kanatti programii ta'e jira. Software kanatu itti installii ta'e itti uploadii ta'e jira waan ta'eef isa raanii godhe jechuudha. Isatu naannesse jechuudha. Akka teeppii ishee durii kaasetii keessa kaa'anii naannessan sana isa naannesse jechuudha. Amma gaa yeroo kaasetii keessa galchitanii teeppii bantanii isuma sinii faarfata, isuma sinii sirba. Hin sirbiin jechuun dandeessanii keessaa baaftanii kaasetii biraatti jijjiiruutu sinirra malee. Kanaaf amma gaa nusi irraa hafaa isa jedhu kanaan guutamuutu nurra jira. Isa subconscious mind keenyatti galchuutu nurra jira. Software abundance jedhu kana itti galchuutu nurra jira jechuudha. Isinii galee kanaaf akka ittiin yaadne
gammachuun koo irraa hafaadha coreedhuma gammadu correema gammanna miti jechuudha. Miixannee correedhuma boqonna miti. Miixannee correedhumatu waa bitanna miti waa namaa laanna miti. Isin galee maal ta'utu irra jira? Wanti hundimtuusaa irraa hafaa ta'utu irra jira. Irraa hafaa ta'utu irra jira. Kanaafanii waan irraa hafaa waa'ee irra jireenya irraa hafaa qabaachuu kana irratti bal'inaan dubbataa deema. Yeroon kana dubbadhu gaa jireenya irraa hafaa isa kenne irraa jalqabuun nurrara. Innis ee'uudha uumaa. Uumaan maal kenne namaa fi irraa hafaa. Namoota warra kamiif warra bara kamiitiif namoota bara hundumaa keessa jiraataniif. Sanyii namaa hundumaaf dhala namaa hundumaaf adiidha gurraacha yeloodha utuu hin jedhini Afriikaadha Eeshiyaadha Awurooppaadha Noorz Ameerikaa Saawuz Ameerikaadha utuu hin jedhini kontinentiidhaan namootatu gargar hin baasini sanyiidhaan afaaniin qomoodhaan baraan utuu nama gargar hin baasini nama hundumaatiif maal kenne irraa hafaa jireenya irraa hafaa kenne. Yaanni uumaadha ajandaan uumaa nama hundumaa irratti maanni waan hundumaa irraa hafaa qabaachuudha. Maaliif irraa hafaa dhabdareeti isatti piroogiraamsi godhani. Kanaaf jireenya irraa hafaa qabaachuun isa uumaan itti si uume eenyummaa keessa dhugaa eenyummaa keessa sirriidha oriijinaalii keetii. Jireenya hanquu jiraachuun immoo jireenya keessa korraapte ta'edha. Isa namni itti piroogiraamsi godheedha. Isa ati itti ofii kee piroogiraam gooteedha. Waan ati namarraa fudhattee eenyummaa keessa dhugaa miti isa namni sii kenneedha. Jireenya keessa dhugaa miti isa namni sii kenne isa namni itti si barbaade isa hawaasarraa dhalootarraa bara kanarraa waan ati argatteedha jechuudha. Kanaafuu isa ofirraa baafteeti uffata keessa haaraa kana jireenya keessa haaraa kana eenyummaa keessa haaraa kana jalqabuu sirra jechuudha. Maa'inni irraa hafaa maal fa'aatu irraa hafaa wanti hundumtu. Kanaaf waan yaadduu kana booddee hin qabootu hin taane hin qabu seedhu sana irraa hafaan qabaati jijjiiruutu sirra jira jechuudha. Irraa hafaan qabaa. Anaaf wanti hundumtuu guutuudha. Isa jedhu sanatti maal godhaa deemuu sirra jira. Jijjiiraa deemuutu sirra jira. Jijjiiraa deemuutu sirra jira. Inni kuni baay'ee si barbaachisa. Amma gaa uumaan maal godhe irraa hafaa kenne attamitti beekna kana. Nama jalqaba gaafa uume tokko ofii isaatti fakkeesseetu kitaabni qulqulluun akka nutti himutti ofii isaatti fakkeesseetu bifa isaatti nama uume bifa isaa kenne uumaan namaaf. Bifni isaa kun maanni amala isaa kaaraakterii isaa yookaan jireenya isaati. Laayifii isaa sheerii godhinu wajjiniin jireenya isaa hirmanne akka namni jireenya isaa hirmatuufitu nama uume uumaan. Jireenyi waaqayyoo uumaanni jireenyi uumaanni guutuu irraa hafa. Hanqina wanti jedhamu isa bira hin jiru. Hin qabuun isa bira hin jiru. Hin guunneen isa bira hin jiru. Hin dhumeen isa bira hin jiru. Hin jiruun isa bira hin jiru. Hin hanqateen isa bira hin jiru. Hin ga'uun isa bira hin jiru. Kan saamaanni waan yeroo hundumaa irraa hafa. Kansaa xinnoo yoo fakkaates guddaa yoo fakkaates wanti uumaa bira jiru wanti hundumtuu maanni irraa hafa. Macaafa kitaaba qulqullaa keessa baay'ee miraakilii Kiristoos Yesuus hojjete keessaa tokko buddeena lamaa fi biddeen shanii fi qurxummii lama fuudheetu baay'isee namootaa kenneedha. Abbaan warraa 5,000 kennee gara namoota 16,000 20,000 jedhameetu yaadama namni iddoo sanatti argame. Biddeen shanii fi qurxummii lama qofatu maltipilaay godhe harka bartoota isaa keessatti. Caccabseetu hunduma isaaniitti kennee dhaqaa tajaajila dhaqaa sarvii godhaa bartoota isaa namoota 12 isaan dhaqaniitu caccabeessatti kenname sana yeroo fuudhanii dhaqanii nama hundumaatti kennee namni irraa fudhata irra ta'an deemu namni irraa fudhata irra ta'an deemu namni irraa fudhata irra ta'an deemu. Hanquu waan jedhamu hin jiru jechuudha. Bartoonni isaa garuu baay'ee yaadda'aniitu jarri kun guyyaa guutuu kaanfiraansii irra si wajjiniin oolanii amma aduun dhiyeeraa
iddoo kana waan jiru lafti kun lafa onaadha, namoonni kun namoota baay'eedha, dadhabaniiru, beela'aniiru, gadi isaan dhiisi, dhaqanii gara magaalaa dhaqanii bitatanii nyaataniidha. Maaliif isaanii erguun nurra jira? Maaliif hin laannuuf nuyi? Maaliif hinuuf nuyi? Nuun immaa daala birrii dinaarriin 200 yoo nu bira jiraate iyyuu jara kana hin ga'u. Inni tokko bartoota keessaa hin ga'u. Horiin maqaa dheessuun horii guddaadha. Garuu horii namni sun hin jiru, horii namni sun jiraatee ja'etu dhufuu danda'e iyyuu ga'uu hin danda'u. Ga'uu hin danda'u. Inni tokko immoo gurbaa tokko biraa biddeen 5 fi qurxummii 2 jira, garuu kun maal godhaa? Isa fidaa. Isuma qabdan kennaafi. Isuma qabdan kennaafi. Amma jarri kuni hin ga'uu jedhaniitu kan isaan kaa'uu barbaadan. Hin ga'uu hin jedhinaa. Hin ga'a jedhaa. Amma wanti isaa miti, wanti isaa jechuusaati. Meeqa akka ta'e lakkoofsa isaa miti. Hin ga'a jedhamudha. Kanaafuu biddeeni 2 fi qurxummiin 5 kuni namootas ta'anii jiran 16,000 ga'an kana hin ga'a jedhaa isinii hin gaadhee fuudheetu abbaa galateeffatedha. Abbaasaa nyaatii kuni nama kan hundumaa waan ga'uu fi galanni siifa ta'u jedhee galateeffateetu biddeen 5 sanaa iddoo 10tti gargar caccabsee ergamoota 10tti kennee qurxummii isaa 2 immoo tokko tokkotti kennee 12 isaanii iyyuu waan irraan argatan jechuudha. Isa booddee irra deemaniitu nyaata kana hiranii, nyaati kun maal ta'e? Walga'ee yeroo as deebi'anii maal fidanii deebi'anii gundoon isaanii gundoo irraa hiraa tura waan ta'eef gundoo isaanii irra sila biddeen xinnootu irra jira ture. Yeroo as deebi'an garuu namni hundumtuu erga irraa fudhatee nyaatee booddee gundoo isaanii irratti gundoon isaanii maal ta'e argame? Guutuu ta'e argame. Gundoo guutuu fudhanii addeebi'an jechuudha. Kanaaf hanqina wanti jedhamu hin jiru uumaa bira. Hanqina wanti jedhamu hin jiru. Seenaa kan biraatti isinii dabalaa. Kitaaba qulqullaa'aa keessaa dubartii tokkotu jirti. Abbaan manaan seeraa jedha. Abbaan manaan seeraa du'ee horiiyyuu liqeeffatanii turanii. Horii liqeeffatan sanayyuu hin deebifne. Isa booddeen du'ee abbaan liqee sun immoo horii hin qabdu dubartittiin. Mana murtii gaafa dhaqu qabeenyaan ishee kennamuuf jedhamee abbaan murtiitti murteesse qabeenyaan waayyuu hin qabdu. Isa booddee ijoolleen ishee fudhatamanii, ijoollee 2 qabdi, ijoolleen ishee fudhatamanii garban bu'aa ta'an jedhanii ijoollee isheetti faradame jechuudha. Isa booddeetu gara nama waaqayyoo dhaqxi dubartiin kun nama Eelsaa jedhamu bira dhaqxeetu kunoo abbaan manaan koo nama waaqayyoon sodaatu ture, garuu birrii liqeeffatee utuu hin kaffalin du'e. Amma manni murtiidhaa ijoollee koo lamaanitti murteesse, ijoolleen koo bara isaanii hundumaa garba ta'uudhaaf jedhu jetteetti himteenna. Mana kee keessaa maal qabdaa? Mana koo keessaa zayitii xinnoo tokko qofan qabaa jetteen. Dhaqiitii olloota kee hundumaatii gaanii gurguddaa baay'eesaa ergifadhuuti. Gaanii kana muyyersin gaanii baay'ee fudhadhuuti. Mana keetti ol guurradhu, balbala mana kee cufi, zayitii isee qaba jette sana fuudhiiti gaanota gurguddaa sana hundumaatti guutii jedheen. Amma wanti isheen qabattu xinnoodha. Wanti isheen qabattu hin ga'uudha. Wanti isheen qabattu edaa baasuu hin danda'uudha. Inni galee miraakileen wanticha irratti dhufee garuu maal godhe? Irraa hafaa godhe jechuudha. Gaanii isheen ergifatte sana hunduma isaatu guutte zayitii xinnoon sun. Isheen fuutee zayitii tinatti mucaanni tokko fuudhee qodaa guutechi kaa'a. Mucaanni tokko fuudhee qodaa duwwaa ishee dura kaa'a. Sadan isaanii iyyuu hojii argatan jechuudha. Faabrikaa baname jechuudha. Faabrikaa zayitiitu mana isaanii keessatti. Isinii galee isa booddee xiqqedee guutee qodaa duwwaa fideennaan qodaa duwwaan hin jiru jedhe gurbaan. Gaafa qodaa duwwaan hin jiru jedhutu zayitiin maal ta'e jedha. Zayitiin hin dhaabbatee hin dhagaatu jechuudha zayitiin sun. Wanti ati itti dubbattu hundumtuu si dhagaa. Bishaanni si dhagaa, zayitiin si dhagaa, mukti si dhagaa, lafti si dhagaa, dhagaan si dhagaa, namni si dhagaa, gaarri si dhagaa. Yuunivarsiitiin kun guutummaan si dhagaa. Maal ta'uu tura raree dubbachuu sirra jira. Maaloo guutuudha jettee dubbachuu sirra raati. Yooti duwwaa dubbattes duwwaa ta'a. Yooti jiruu dubbattes hin jiruu ta'a. Yooti du'aa dubbatte du'a ta'a. Yooti jireenya dubbatte jireenya ta'a. Humna uumuutu afaan kee keessa jira jechuudha. Duunis jireenyis arrabarra jiraadha. Inni kitaaba fakkeenya barreesse. Duunis jireenyis arrabarra jira. Du'a dubbatte ennaan hin duuta yookaan du'a ta'a. Jireenya dubbatte ennaan hin jiraatta yookaan jireenya ta'a. Lamaan saayyuu eessa jirachuudha? Aaboonsaa
arraba kee gubbaa jira aaboonsaa. Kanaafuu qodaan hin jiru gaafadhanii zayitiin hin dhageessi qaxxennaan dhaabate. Burqaa zayitiitu harka see keessaa burqachuudha. Qodaan gaaniin gurguddaan mana see keessa sun hundumtuu maaliin guuti? Zayitiidhaan guuti. Isa booddee dhattee namicha dinqii kanatti metti dhattee hoos manni kun hundumtuu qodaan an ergifadhe hundumtuu zayitiidhaan guutee na naqee gurguriitii edaa namaa sana baasiitii isa booddee mootiif ijoolleen keenya hadhaa ittiin jedhe. Hattee gadi baatee zayitii gurgurtee haadha hiyyeessaa liqii baasuu hin dandeenye abbaan manaa ishee liqeeffatee tuun kaffaliin kan irraa du'e jedhamtee waamamaa kan turte seenaan see geeddaramee mana see keessaa zayitiin burqee zayitiin mana haadha baluu dinqiidha minyaa'inni isaa addaa orgaanikiidha heelziidha isinii galee jechuu jalqaban jechuudha. Amma gaa ilaalaa waan ta'e kana fuutee gurgurteetu warra edaa baafteetu isa booddee ijoolleessa nyaatti bara ishee hundumaa nyaatti baay'ee utuu qodaa sana baay'ee ergifteetti ta'eeti baay'ee ergifatteetti ta'eeti qodaan itti nam utuu jiraateera ta'e qopheetu qabaatteeti jechuuseeti mul'ata see sanatu bal'ifteetti ta'eeti silaa maaltu ta'a jechuudha. Wanta biyya lafaa ga'u zayitiin mana see kee ba'uu danda'a ture jechuudha. Kanaafi nama baay'ee haarii qaxaruu dandeessi turte jechuudha. Inni kaan maarkeetingii hojjeta, inni kaan paakeejingii hojjeta, inni kaan deliverii hojjeta, inni kaan supervisor, inni kaan CEO, inni kaan manager. Nama baay'eetu dhufeetu warshaa sana keessaa hojjeteetu zayitiin suni zayitii gaariin zayitiin fayya buleessi miraakiliidhaan uumame suni nama hundumaa akka inni wal ga'u gochuun hin danda'ama ture jechuudha. Isinii galee abbandansiin akkamittiin akka nu irraa hafaan akkamitti ta'uu akka danda'u overnight jireenyi kee jijjiiramee irraa hafaa ta'uun hin danda'ama jechuudha. Uumaan egaa nama hundumaatiif maal kenne jireenya irraa hafaa. Waan tokko duwwaatti immoo irraa hafaa ta'u miti. Amma namni tokko waan tokkotti specialize godhu waan tokkotti specialize godhuun gaariidha. Fakkeenyaaf addummaa qabdaati. Addummaa keessanaan specializii gootaati. Addummaa keessanatti specialistiin si. Addummaa keessanatti specialistiin si. Garuu eeriyaa hundumaatiin irraa hafaa ta'utu immoo sirra. Asii horii baay'eedha qabaatte horiin kee irraa hafaa ta'e asii nagaan hin jiru yoo ta'e kan qabu kun. Asii horiin jiraate asii fayyaan hin jiru yoo ta'e nagaan hiikan qabu kun. Kanaaf wanta dhala namaatiif barbaachisu hundumaatiin irraa hafaa ta'u jireenya irraa hafaa qabaachuu jechuun isa kana. Hafuurri keenya irraa hafaa ta'ee uumaa keenya sirriitti beeku. Sammuun keenya fiizikaal baadiin keenya kuni spirituwaaliin keenya nagaa ta'ee yeroo sana wanti hundumtuu maal ta'a irraa hafaa ta'a deema jechuudha. Amma gara uumamaatti yoon isin deebisee uumaan yeroo uume maal kenne bifa isaa kennee isiniin jedheera. Jireenya isaa sheerii nu godheera. Inni kun egaa irraa hafaa nu godha. Inni kun ofiisaattu. Lammaffaa jannata qopheesse. Jannata qopheessana keessa dhaqee nama kaa'e. Yeroo dhaqee nama kaa'u sanaa wanti namaaf barbaachisu hundisaa achi keessatti guute irraa hafaa. Namni ofiisaatii waan tokkollee jireenya isaatiif kan barbaachisu waan tokko ittiin dabalee namni. Yaadi namaa achi keessa hin turre. Kun akka itti naaf hojjetamu, kun akka itti naaf kaa'amu wanti tokko jedhamu. Qalamiin akkasii adibamu, balbala siin kaa'amu, maskootiin achi na taa'u, ibsaan ammanaatti kaa'amu, balbala koo dura gaardeniin akkasii naaf jiraatu waan tokko requestiin goone namni. Waan tokkoon kadhanne namni kadhannaan namaa hin jiru achi keessa. Hunduma isaa uumaatu yaadeetu jireenya namaaf kan barbaachisu hunduma isaa qopheesse. Maal dabalatee? Gaa'ela dabalatee, relationshipii dabalatee. Waan namaaf barbaachisu hunduma isaa fidee guutee kennee fi hamma gaafa jannata keessa dhuutti namni namaaf homaan barbaachifne namatti homaan hir'anne irriba guutuu rafaa nagaa guutuu qaba fayyaa guutuu qaba gammachuu guutuu qaba relationshipiin gaariidha kan namaaf nama gidduu kan waaqaaf nama gidduu kan uumamaaf nama gidduu kan uumamaaf uumama gidduu uumama hundumtuu nama wajjin jiraata namaaf abboomamaa nama dhaga'a nama bulaa bineensa dhamee daggalatti galuun hin jiru. Waraabessi nama nyaachuun hin jiru, leenci nama nyaachuun hin jiru, inni tokko isa tokko nyaachuun hin jiru. Hundumtuu walii wajjin harmonii godhaniitu nagaatti walii wajjiniin jannata keessa jiraatu turan. Jireenya irraa hafaa agartanii
jireenya irraa hafa akkatti uumaan namaa kenne uume. Uumamii lubbuu qabeeyyiin qilleensa keessa jiran, lafarra jiran, galaana keessa jiran hundi isaaniis ofii isaaniitti iyyuu jireenya nagaaf boqonnaa gammachuu qabu jiraatu. Sodaan qabanii, waan baqatan hin qabanii, waan ari'an hin qaban. Kana ari'een qabadhan jedhanii, kana jalaa immoo ba'een oola jedhanii, waan baqatanis hin qabanii, waan jalaa baqatanis hin qabanii, waan qabachuudhaaf fiiganis hin qaban. Namnis akkasuma waan jalaa baqatus hin qabu, waan ari'ee qabachuu barbaadus hin qabu. Kana hawwii waan jedhamu hin jiru. Maaliif hawwiin namaa hundumtuu hin guute? Wanta hawwuun qabu namni kan itti dabaladha, kanan fooyyessa, kanan upgrade godha waan jedhu hin qabu namni. Amma teknoolojii keenya ilaalaa. Teknoolojiin yeroo hundumaa maal ta'aa deema? Ba'aa deema. Teknoolojiin fooyya'aa deema. Maaliif fiixee isaa bira hin geenye? Hin guunne ammayyuu. Inni yeroo sanaa garuu guutuu waan tureefi garatti fooyya'uu qabu ture. Perfektii ture. Garatti fooyya'uu qabu. Seelkoon qabu. Hir'inan qabu. Hanqinan qabu. Guutee irra dhangala'aa ture. Guutee irra dhangala'aa ture. Kana duwwaa miti. Yuunivarsii kana namaaf uume Waaqayyo. Yuunivarsii kana namaaf uume Waaqayyo. Wanta yuunivarsiin kun baatee jiru hundumaa namaaf uume Waaqayyo. Lafa duwwaa pilaaneet eerzii duwwaa miti kan namaaf uumame. Lafa ishee ammarra jirru, addunyaa ammarra jiru kanaafi urji'aa fi aduu guyyaa baatuuf ji'a halkan baatu yookaan urjoota halkan ba'an qofa wanta isaan duwwaatti waan nu gargaaru nutti fakkaatee jira miti. Isaan kana duwwaa miti kan namaaf uumame. Hundisaa namaaf uumame. Hundisaa namaaf uumame. Hundumasaa uumaan nuuf uume. Hundumasaa uumaan nuuf uume. Hundumasaa uumaanii maal godhe? Nuuf uume. Baay'ee dinqiidha kun. Baay'ee dinqiidha kun. Hundumasaa uumaan nuuf uume. Egaa yuunivarsii hamma naga'utu sii kenname jechuudha. Hin agarre amma nuyi baay'ee isaanii, hin beennu baay'ee isaanii. Kunoo reefu hamma natti argame, hamma naga'eera. Pilaanetoonni hamma naga'an lakkoofsaanii nutti dabalaa jira miti. Akkuma namni argataa jiruun argannoo namaarra dhaabate. Bira geenyee nuti hin barre malee inni nu uumame kuni baay'ee 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 guddaa jechuudha. Kana hundumaa utuu qabdu ani hiyyeessa ofiin jechuu hin dandeessu. Kana hundumaa utuu qabdu ani hiyyeessa ofiin jechuu hin dandeessu. Kanaafuu laammakkee faarfataan macaafni faarfannaa Daawud mootiin Israa'el lammaffaan faarfannaa isaa keessaa faarfannaan 23 baay'ee dinqi. Achi keessatti xoofoon koo irra darbee dhangala'aa jedheetu haasa'e. Diinota koo duratti maaddiin naa qophaa'a, mataa koo dhadhaa jirsaatiin dibaa, xoofoon koo irra darbee dhangala'a. Jalqabumaa kaatanii yoo ilaaltanii Waaqayyo tiksee kooti aan homaan dhabu waan hundumaan qabaachuu isaati. Gara marga lalisaatti na geessaa, bishaan hara galfiitti na obaasaa, maqaa isaatii hidhee daandii qajeelaarra na geggeessaa, mataa koo dhadhaa jirsaatiin dibaa, xoofoon koo irra darbee dhangala'a, diinota koo duratti maaddii naa qopheessaa, uleensaaf dhaabbanni isaa yeroo hundumaa na jajjabeessu, ani immoo bara koo guutuu mana Waaqayyoo keessan jiraadha. Agartanii akka inni jedhee faarfatu. Kan inni jedhee faarfatu. Irraa hafaadha, irra darbee waan dhangala'uun qaba ani jedha. Yeroo kana faarfatu garuu inni wanti inni qabu irra darbee dhangala'aan jiru. Isa har'aa utuu hin taane, isatti proogiraam ta'ee jiru utuu hin taane, eenyummaa isaa sirrii isatti of proogiraam godhaa jiru sanatu faarfataa isa mediteet godhaa ture jechuudha inni. Egaa jireenyi isaa irraa hafaatee amma inni biyya lafaa guute immoo yaada. Dhufee mootii Israa'el isa lammaffaa ta'ee isayyuu immoo Israa'el takkaa sadarkaa isheen irra geessee hin jirre irraan ga'e politikaa yoo ta'e, ekonomii yoo ta'e, spirituaalii yoo ta'e, kallattii hundumaatiin bara Daawud keessa Israa'el dagaagdee kakuu Abrahaamiif galamee ture hundumasaa achiif godhee wantoonni kanaan dura karaa Iyyaasuudhaan raawwatamin hafan hundumtu dhufanii karaa Daawud raawwatamanii. Baay'ee nama dinqii ture namni kun. Baay'ee nama dinqii. Baay'ee mootii gaarii. Baay'ee bulchiisa gaarii fide Israa'el irratti.
olloonni hundumtuu akka isaanii Israa'eliif gibira kaffalan godhe. Bulchiinsi Israa'el addunyaa keessatti baay'ee bulchiinsa jabaasaa. Mootummaan Israa'el baay'ee mootummaa jabaasaa ta'e jechuudha addunyaa keessatti bara Daawit kana keessa. Namni tikseen hoolaadhaa dhufee sadarkaa kanatti dhufee biyya geggeessuun it's amazing. Egaa isanni mediteet godhu isanni itti program of godhe kana abundansii kanatu jireenya isaa irratti raawwate jechuudha. Abundansii kanatu jireenya isaa irratti raawwate waan aduu jalatti argamu jireenya namaaf barbaachisu kan hunduma isaa jiraatee itti tolee gammadee darbe jechuudha namni kun ofii isaatii. So kanaaf Israa'el keessatti ammayyuu seenaansaa baay'ee guddaadha. Macaafa qulqulluu keessatti seenaansaa qixxee hin qabu. Kanaaf atis gara sanatti ofii kee guddisaa adeemuu hin dandeesse jechuudha. Gara sanatti ofii kee guddisaa adeemuu. Isa har'a hin qabnetu hin taane isatti uumamte sana isa uumaan sii kenne sana aksasii qabdu sana hundumaa yoo ilaalte daangaan kallattii hundumaatiin jiru hundumtu sirraa caccaba jechuudha. Kanaaf ati Oromiyaa jettee, Itoophiyaa jettee, Afrikaa jettee of daangessuu dhiiftee biyyi lafaa kun guutummaan pilaaneet eerziin kan keeti. Namooti biliyoonii 8 lafa kanarra jiran biliyoonii 8 dhiyaatan lafa kanarra jiran hundumtuu kan keeti. Ooniin gootuun you know that. Ooniin gootuun garuu isaan tajaajiluudhaaf kan keeti. Risoorsiin ala kana jiru hundumtuu kan keeti. Risoorsiin ala kana jiru hundumtuu kan keeti. Yuunivarsiitiin kun kan keeti. Galaanonni gurguddaan jiran kun hundumtuu kan keeti. Eebbisaan bira jiru see dhufuu danda'a. Qilleensi gaariin kun kan keeti. Mukeetiin dhaabatanii jiran biyya kamiinuu jiran gosa garagaraan jiran kan keeti. Daggala keessa kan jiran bineensa jennee nuyi kan nuyi isaa waamnu hundumtuu kan keeti. Akka jedhu kitaaba qulqullaa'aa keessa wanti turesi wanti jirusi wanti dhufuuf jiru hundumtuus kan keenyaadha. Ergamoonni waaqarra jiranis kan keenyaadha. Jireenyis doonis kan keenya. Wanti hundumtuu kan keenya. Kanaafiyyuu kun kan kootii kun kan koomiti mo'ittee ofii keetii taappeellaatti hin kaa'inedha. Amma wanta baay'ee nutu kun kan koomiti jenne achi keenya. Sinii galee kun kan koomiti jenne ofirraa ittisne. Sabi sun kan koomiti, namni sun kan koomiti, biyyi sun kan koomiti, sanyiin sun kan koomiti, qabeenyaan sun kan koomiti, lammiin sun kan koomiti, gosti sun kan koomiti, barri sun kan koomiti, qabeenyaan sun kan koomiti, iddoon sun kan koomiti, afaanni sun kan koomiti jenneetu kan koomiti kan koomiti. Maaliif namatu kun kan keeti nuun jedha. Amma afaan Oromoo kan keeti nuun jedhan. Sanyiin Oromoo jedhamu kan keeti jedhan. Lafti Oromoodhaa kan keeti nuun jedhan. Isa keessaa yommuu qunxuranii fidanii xinnoo godhee nu kaa'ani. Amma gaa isa dhiifnee nuyi no Oromiyaan kan kooti, Itoophiyaan kan kooti, Afrikaan kan kooti, Eeshiyaan kan kooti, Awurooppaan kan kooti, North Amerikaan kan kooti, South Amerikaan kan kooti, Austraaliyaan kan kooti, sanyiiniif qomoon ala kana jiru hundumtuu kan kooti, afaani dubbatamu hundumtuu kan kooti. Namni amma jiru hundumtuu kan kooti, namni kanaan dura tures kan kooti, namni kana booddee dhufuudhaaf jedhus kan kooti. Yuunivarsiitiin kun guutummaan isaa kan kooti, Waaqayyos kan kooti, anis kan Waaqayyooti. Yoo jenne inni gaadhaqee abbandansii fidaga. Kanaaf ilaalchi keenya baay'ee sirrachuutu irra jira. Daangaa sabitaa mirgaa kaabaa kibbaa garasii garanaa sitti ijaarame sana hunduma isaa ofirraa caccabsiiti ofirraa diigiiti yaada dhugaadha jettu sana jireenya kee irratti fiduutu sirra jira jechuudha. Kanaaf waa'ee abbandansii yaada abbandansii mediteetii godha an irraa afaan qaban jedha shaakalaa yeroo shaappii gochuuf kaatanii kana binne yeroo ta'u hin qabuun hin jedhina. I can't afford in jedhina. How can I afford? Attamitiin afford gochuu danda'a yoo barbaadan. Yookaan immoo I will plan for it jedha. Planning godha jedha. Yoo ammaatee ammaan harka hin jiru jedha malee amma hin qabuanii hin jedhina. Hin danda'anii affording godhanii humna koo miti kuni hin jedhina. Humna koo miti kuni hin jedhina. Planning godha. Jechuutu nurra rachuudha. Kanaaf wantoota barbaanne san hundumaa atiraaktii yoo goone dhufee harka keenya keessa galuu danda'a. Jireenya irraa hafaan hunduma keessaniif hawwaa isa kana viidiyoo isa kana sumarratti dhaabeetanii isa itti aanutti isin dabarsa.